Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Tan addunyaarra jirtan. Aappii haarawaa kan shabakaa seeraan dalagu shabakaa zeenii shabakaa hundarrattu jawwii irratti dalagaa siimii jechuun siimii jawwii irratti movaayilii irratti zeenii irratti dalagaa zeenii birrii 10 fi 25 irratti jechuudha. Tole egaa inni isa kam yoo jettan taate isa kana pileestoorii seentu achi booda pileestoorii seentanii baadaa va paanaa isa kana jechuudha. Isa kana piroo jettuun jechuu kanatti achi booda sarchi jettaniin gadi buusuudhaaf an dura gadi buufadhee jira waan ta'eef oopin jedhaane oopin jedheeni jira dalagaa jira jechuudha kiyya irratti ammanaaf dalagaa jira zeenii birrii 15 irratti jechuudha ana kana dalagaa jiru. Isinis gadi buuftanii wanti isin itti gootan hin jiru. Dhuftaniitiin mee fakkeenya irraa dhaabee isinitti argisiisu. Amma dhaabatee jira irraa. Gubbaa tanatti saarvar bakka tana to'atan gubbatti jechuudha. Achi to'atanii keessaa maraxattanii tafee tanirra kaayattan tanniin keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf kudhuma tokko tanarra kaayattan isii tanarra seervar 11 ta'etu tanarratti achi gadi buutanii jala kanatti jidduu tana dhooftanii achi keessaa maratan zeen firii barbaaddanii jawwii firii barbaaddanii biyyoota adda addaa Kuweet Qaatar maal Ibraahimina jedha isin ani fakkeenyaaf tana keessaa qaba waan ta'eef tabirrii 15 jechuudha. Baatii tokko tabirrii 15 vaabaa 3 tayyatu tana yookiin VB3 tayyatu tana irratti tuqadhaa. Achi booda connected tayyatu tuquu bichaadha. Connected tayyatu tuquu bichaadha. Mee fakkeenyaaf YouTubein hin dalagaa kan laaltan dura mee fakkeenya amma ani ittiin banne YouTubein naan dalagu amma fakkeenyaaf YouTube mee amma naa dalagaaf hin dalaguu laaltan jechuudha. Akkanumatti maraa oola. Sababni wannoon sun ittiin banaminiif jechuudha. An amma deebi'ee itti baneetiin deebi'ee YouTube isin argisiisa. Isii tana itti banee jechaadha. Connected tayyatu tana tuqadhe isii tana to'itan connected tayyatu tana to'itan waiting for service jetti gubbaa tanatti ni argitu jedha yaada. Dalaydee jirti jechuudha kun jala kanatti argaa jirtan lakkaa jirti. Sakandii lakkaa jirti. Amma gara YouTube deemee isin argisiisa jechuudha. Ka dura diideessan. Reef maraatuma ture amma hoo akkam ta'a ka jedhu walumaan haa laallu. Walumaan haa laallu mee raayyaa abbaa machaa ofikaal kayyattu tanarratti haa dha'u. Shuftu haala gaariitti dalaga jechuudha shabakaa YouTube, TikTok waa hunda mee TikTok haa seenu. Inni sin keessa jechuudha. Anko keessa galuun